TPLF waggaa 20 amma gara waggaa 30 dhiyaachuuf deema. Waggoota kana hunda guutu hanga 2018tti kan TPLF lolaa ture numa mooraa qabsoo Oromooti. Mooraa sabboontota Oromooti malee mooraa OPDOti miti. Bara OPDOon dugda TPLF irratti baadhamtee qawwee jaraa akkatti dhukaasan barsiifamaa. Oromiyaa keessa deemtee akkatti sabboontota Oromoodhaa rashanan ganda Oromoo keessa deemtee karaatti agarsiisaa. Nama wayii tokko kabali sabboonaa kana kabali yeroo jedhamee rasaasaan ajjeeftu kaballaa bira dabarsitee jechuudha. Amanamtummaa dabalachuudhaaf TPLF biratti. Bara iseen akkasitti dabarsite sana mooraan qabsoo Oromoo, mooraan sabboontota Oromoo TPLF wajjin hudha wal qabeeti mirga isaatiif mirga uummata Oromootiif lolaa ture jechuudha. Arras kanumatti jira qabsoon Oromoodhaa mirga uummata kanaa hin kabajsiifne ammallee waan ta'eef qabsoon itti fufeera jechuudha. Diinni kaleessaaf diinni irraa garuu adda adda. Diinni kaleessaa TPLF ergamtuu isaa OPDO turte. Diinni inni irraa inni amma ho'aan aammataa isaarra jiru kun ammoo nafxanyaa fi ergamtuu nafxanyaa OPDO jechuudha. Amma OPDOon Oromoodhaaf yeroo lama diinomte jechuudha akka nu hubadhutti. TPLF yeroo tokko diinome. Hanga 2018tti diinome sana booda qabsoo Oromootiin cabeeti ganda isaatti galee jechuudha. Kana namni haalu hin jiru miti. OPDOon garuu sana boodas Oromoo diinomfachuutti fufte. Kaleessa bobaa wayyaanee jalatti. Har'a immoo bobaa nafxanyaa jalatti. Kanatu adda ta'ee beekamuu qaba saba keenya biratti. Har'a 99 guyyaa kanatti wayyaanee TPLF jedhaa seenaa kaleessaa odeessiteedhaaf OPDOon kosiin kaleessaa sun irraa qulqullaa'ee bahuu hin danda'u. Yakki kaleessa wayyaanee wajjin dhaabbatanii saba keenya godhaa turan hundi irraa dhiqamee qulqullaa'uu hin danda'u. Because yakka marroo lammaffaa Oromoo irratti geggeessaa jiru waan ta'eef. Kaleessa dhiifama gaafatanii akkuma TPLF gandatti galte isaan ganda Oromootti hin galle. Ganda kamitti galan? Ganda nafxanyaatti galan. Kanatu adda godhachuudha amma warra amma afaan Oromoo dubbattee daaspooraa keessaa warra garaachoo warra kaleessa qabsoo Oromoo keessatti dhuguma quuqamaa sabaa fakkaattee deddeemaa baatee arra dhuftee bobaa nafxanyaa jalatti kufte kana hunda wanni tokko godhu maalinni isaan edaa kaayyoon qabsoo isaan kaleessa warra qabsoorra tures garaa isaanii ture malee kaayyoo Oromoo akkan turre. Because arras Oromoon qabsoon isaa galii yeroo itti hin gahin kanatti garaa isaaniif bakka garaa dhaabbatan malee bakka qabsoon Oromoodhaa gaafattu dhaabbataa hin jiran waan ta'eef jechuudha. Kana OPDO warra wayyaanee jalatti guddatte ifaadha. Jarri mooraalii ittiin namaa waa jettus hin qabdu. Kanaaf dubbiin TPLF diinummaa TPLF kaleessa xurii qeensaa wanti irraa hirrifamu tokko hin jiru. Diina keenya turan wanjaleen irraanfatamne gurguddaa Oromoo irratti hojjetaniiru kana seenaan oolee bula malee gaafachuun waan hin oolle. Kun ifaadha lafa kaa'amuu qaba. Amma hoo sa'aatii ammaa kana waggoota lamaan kana wagga 18 as eenyutu diina Oromoo ta'ee jira isa jedhudha amma dubbiin maaliif jennaan waraabessa kaleessa si nyaatee madaa isaarraa amma tokko godaannisni sitti hafe sanarraa waraabessa isaa amma buqqisee cuffatee si nyaataa jirutu irra si miidha jechuudha. Inni kun si ajjeesuu illee mala waan ta'eef. Nuti amma waraabessa isa amma nu nyaataa jiru isa guutuudhumatti si liqimsa jedhee nurraa yuusaa jiru wajjin loluu qabna immoo waraabessa kaleessa nu qorqee amma hunda isaa nu nyaatee madaan isaa sun amma tokko mallattoon isaa ni jira madummaan isaa waan dagatamuu miti godaannisa ta'ee jira ammatti waan dhiiguuf hin qabu bor hamma fayyifannutti amma seeratti dhiyeessinee fayyifnutti madaan kaleessaa maduma kaleessaati. Ammatti garuu yoo dafnee hin lolannu ta'e lubbuu keenya iyyuu dhabuu dandeenya waraabessa isaa amma nu qorqaa jiru jechuudha. Sun nafxanyaadha. Nafxanyaa isaa ammaa kana wanni adda godhummoo nafxanyoota bara durii hundarra nafxanyaa afaan Oromoo dubbatu dabalachuu isaati. Oromoo fakkaateeti Oromootu bara biyya bulchaa jira. Oromootu tareenyaadha jedha. Aktaroonni isaanii Oromoo keessaa argamtes eeyyee barri kan Oromooti ilmaan abbaa gadaatu masaraa jira jetti. Oromoon garuu karaa lama salphifamaa jechuudha. Karaa lama salphifamaa jira. Karaa tokko jarumaaf salphifamaadha. Kan akkanaa Oromoo keessaa dhalachuu seetiif salphina isaati tokko jechuudha. Kan lammaffaa gochaa jarri godhaa jirantu Oromoo salphisaa jira. Kana beekuu barbaachisaa. Burjaajii keessaa bahuu barbaachisa. Sabni kun salphina guddaa keessa jira.
burjaajii hamaa hurrii hamaatutti marfamee jira. Hurrii kana keessaa bahuudhaaf ammoo eenyutu afaan Oromoo dubbatee qajeelfama gad dabarsaa jira otoo hin taane qajeelfama akkamiitu gad darbaa jiraadha kan inni gaafachuu qabu jechuudha. Abaluu jedhaman fa'aa Oromoodha. Aangoo akkas jedhamu irra jiranii afaan Oromoo dubbatanii isaantu qajeelfama dabarsaa jira kan jedhu otoo hin taane qajeelfamni jarri dabarsaa jiranu qajeelfama eenyuuti? Maddi isaa eessa? Afaan Amaaraarraa hiikamee afaan Oromootti dhufee hiikamaa jira yookiin dubbatamaa jira. Akeeka nafxanyaa guutuuf hojjetamaa jira. Kan jedhu namni an Oromoodha jedhu hundi beekuu danda'uu qaba. Amma wanti isaan ciniinnatanii tokkummaa Oromoo diiguudhaaf marxifatanii halkanii guyyaa hojjetanuuf guddaan isa kana irratti burjaajii uumuudhaaf. Oromoo isa kana hubatee dammaqee fi dubbiin kun galuu fi diddee burjaajii keessa jiru adda qoodanii warra burjaajee of faana hiriirsanii warra dhugaan Oromummaa isaaniif hurrii tokkollee otoo itti maramne dhugaa jirtu xaliiloftuu isii arganii akkii Oromoon rakkoo guddaa jala jira. Gaaffiin isaa waggaa 60-70 qabsoon irratti godhameef sun galii hin geenye. Hoogganoota isaa arra hidhaa jiran caalaa ragaan hin jiru. Barri kun otoo bara Oromoo ta'e Oromoon hooggana ammaa horadheen qaba jettu walitti guuramanii hidhaan kaa'amanu ture jechuudha. Maali wanjalli isaanii Oromoon ifatti bahuu qabaadha malee wayii dantaa mataa ofiitiif lolaniiti dantaa mataa ofiitiif dubbataniiti kan hidhaman. Kunuu gahaadha jechuudha Oromoo yaadachiisuudhaaf. Kana caalaa wanti ragaan biraa hin jiru. So TPLF wajjin yeroo ammaa kanatti diinummaa hin qabnu. Ganda isaanii jiru eessatti nu ga'aniit kan diinummaa kaleessaa jechuuf diinummaa irraa adda adda. Amma nuti kan laaluu qabnu isa amma fottoksee nu nyaataa jiru ofirraa buqqisuu qabna. Kun nafxanyaadha. Mataatti nu deebi'aa jira. Nu qofa otoo hin taane cunquurota achi keessa jirtuyyuu tokkotti adamsee nyaachuu deema bor. Ifatti gadi baasee akka bosonuu iddoo barbaadu irratti dhaqee qalee nyaachuu deema jechuudha. Sun dhimma isaaniiti isaatu jaallatee duukaa hiriire. Kan nu yaaddessu caba uummanni Oromoo cabaa jirudha. Salphina uummanni Oromoo salphachaa jirudha. Saamiinsa Oromoon saamamaa jirudha. Magaalaaleen Oromoo harka Oromootti bahaa jiraachuudha. Oromoon akka saba guddaa miliyoona 50 gahaa jedhamutti kabajaa nama miliyoona 50 fi miliyoona tokkollee guutuu dhabaa jiraachuu isaatu nu yaaddessa. Malee kan cunquuraa dhimma isaaniitti filatanii jala dhaqanii waan feete gootee jajiite nyaachuu mirgasiiti. Kanaafuu har'a sirbamaa jiru TPLF jedhanii akka waan dur seenaa dhaloota isaaniirraa qabanii farra TPLF ta'anii tokkotti burjaajii isaan oofuu barbaadan kana uummanni Oromoo sirriidhumatti hin beekata. Kana opiniyoon kaleessa maal akka taate waggaa lamatti hin irraanfatu namni waan ta'eef haa ta'uuti ammaan tana diina isa guddaa mataarra nu jiru dagachuu hin qabnu. Kan ammoo gochuudhaan mootummaan sirna guuttates aangoorra waan hin jirreef Oromoon biyya isaa Oromiyaa dhuunfachuu danda'u qaba karaa isatti fakkaateen fedhu nagaan haa ta'u fedhu karaa biraatiin karaa waraanaatiin haa ta'u karaa danda'een biyya isaa dhuunfachuudhaan wanni kadhatan hin jirtu wanni kana gootu malee kana taatu malee jedhanii kadhatan hin jiru mootummaa sirnaan aangoorra jiru yoo ta'edha kan kadhatamu kan gaafatamu sunuu kadhachuun barbaachisu mirga kee kadhate irraa gaafattu qaama aangoorra jira heeraan jedhamee beekamu tokkodha. Heeraan qaamni aangoorra jiru hanga hin jirretti ammoo fottoksitee cabsitee humna keetiin irraa fudhattee biyya kee bilisoomsuudha malee dargaggoon Oromoo Oromiyaa keessatti dargaggoon hin dhalanne immoo gaafiin jedhu dhalachuun qaba Oromoon dargaggoota miliyoonota qaba. Eessa jira qeerroon Oromoo eessa jira dargaggoon Oromoo beekaan Oromoo eessa jira yeroo jedhamee gaafatamu keessa jirra. So diinni keenya soma mataarra nu jiru malee isa kaleessa kufee cabee muka jigee qottootu itti baay'ataa jedhani. Wayyaaneen muka jige TPLF muka jige achitti dhaqanii qottoodhaan itti duulanii iyyaniidhaaf Oromoorraa firooma argachuu hin dandeessu. Opidiyoonis ta'ee nafxanyaan jechuudha. Dantaa nafxanyummaatiif lolli kun lolamaa jira. Olaantummaa nafxanyaa mirkaneessuudhaaf lolamaa jira. Sabboonummaa Oromoodhaa isa isaan yaaddessaa jiru kana hundeedhaan buqqisanii darbatanii gatuudhaaf Oromoo fira dhowwachuudhaaf humnoota federaalistii kan Oromoo wajjin gaaffii wal fakkaata gaaffii ofiinan of bulcha jettu sana Oromoo wajjin wal qaban sana biraa dhahanii cabsanii kophaa isaatti dhahanii irra aanuudhaaf kan lolamaa jiru waan ta'eef yeroon kun akka malee Oromoodhaaf yeroo kiriitikaal ta'e jechuudha. Galatoomii keessumaa gara dhumaarratti ammas itti deebinaa